dubbii bilisiginnaa Oromiyaatii fi bilisiginnaa Amaaraa keessattuu obbo Taayee Danda'a qondaala guddaa bilisiginnaa damee Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa jidduutti bilisiginnaa Amaaraatii fi aktivistoota Amaaraa bilisiginnaan Amaaraa beekii aktivistoota Amaaraallee dabalameeti jechuudha kan Taayee irratti duulamaa jiru Taayee Danda'aa fi Addisuu Araggaa akkasuma Haayiluu addunyaan dabalateeti jechuudha jarri immoo hedduminaan warri jarri waan kana barreessu nama sadiin kana keessattuu kan Taayee Danda'aa dheengadda waa'ee walloo irratti barreesse walloon qaama Oromooti yookiin ammoo raayyaan qaama Oromooti kan inni jedherraa lola guddaa woca guddaa uumee jira. Kanarratti aktivistoonni Oromoodhaa hoo maal jedhu aktivistoonni Amaaraa hoo maal jechaa jiru bilisiginnaan hoo akkamitti ijaarame ijaarumsi bilisiginnaadhaa Oromiyaa fi Amaarri wal loluu ni danda'a yookiin ammoo ilaalcha Taayeen jedhu kana bilisiginnaan abiyyi barbaadu ni feeti abiyyi hoo as keessatti garam jira gara eenyu goree jira gara Amaaraa moo gara Oromiyaa moo maal karoorfate ajandaa kun kamaaliiti dhugaadha moo soba dhugumaan gara Oromoo as deebi'e moo kijiba ka jedhu walii ilaalla dhumarratti yaada kiyyallee isiniif ibsaani abduu moobaala birraa warroon jalqaba dhuftamaati kiyyataa hordoftoonni kiyya moora deebiidhaan bakka gara chaanaala kiyyaa dhuftan isiniin jedha bilisiginnaa Oromiyaa ta'e bilisiginnaan Amaaraa torbaan kana keessa ajandaa guddoo ta'ee jira keessattuu Taayee Danda'a kan durii Oromoo qeequudhaan beekamu keessattuu warra bilisiginnaan deeggarre girrisaa jedhee maqaa itti moggaasee Oromoo jublaadhaan qeequudhaan beekamu amma moodulli karaa warra Amaaraa waliin jechuudha. Taayee Danda'a akka namni illee shakkine afaan Oromootiin miti kan inni barreessaa jiru afaan Amaaraatiin jechuudha. Jechoota gurguddaa kalee dheengadda irratti darbamaa ture hanga Taayee irra jawar nuuf wayya haga aktivistoonni Amaaraa jedhan takka gahamee jira jechuudha. Tole hayyeemee waan Taayeen jedhee fi waan aktivistoonni Amaaraa jedhan boodarratti isin agarsiisa. Bilisiginnaan Oromiyaadhaa walumaa galatti federaalizimii kan jedhu nuti federaalizimii ala hin jiraannu bannee dhabamamanii kan jedhudha. Taayee fi Addisuu Araggaa Haayiluudha hedduminaan namni waan kanarratti bobba'u jiru. Haga ammaatti gara aktivistoota Oromoo irraa nama tokkollee hin dabalanne jechuudha. Gara bilisiginnaa Oromiyaarraa gara bilisiginnaa Amaaraatti ammoo aktivistoonni Amaaraa akka jiraniin bilisiginnaa Oromiyaa irratti duulaa jiru bilisiginnaa Amaaraa bira dhaabbataa jiru jechuudha. Walumaa galatti Itoophiyaan durii nuti ijaaruu barbaannu kan abiyyi ijaaruu barbaadu ta'amma Taayee yookiin bilisiginnaan Oromiyaadhaa jechaa jiru tana miti federalizimiin diigame Itoophiyaan takkattiin ijaaramuudha kan itti walii galame jedhaniiti haala kanarratti xiyyeeffataa jiru jechuudha. Tole hayyee bilisiginnaan Oromiyaadhaa maal barbaadee kana jedhee isa jedhuratti aktivistoonni Oromoodhaa maal jedhu akkasuma ammallee dhugaan jirtu hoo maalinni abiyyi hoo garam jira isa jedhu waliin ilaallachuudha. Amma Taayeen keessattuu eega waa'ee walloo dubbate walloon namni fidalii lakkaa'ee jedhe gabaabsa isinii maa Taayeen fakkeenyaaf jechiin dheengadda katabe walloon qaama kililii Amaaraa jalas illee jiraachuu danda'u kililii Tigraay jalas kililii Affaar jalallee warra gartee walloon daangessu kana jechuudha walloo firaayyaan daangessu kana jala jiraachuu danda'anii jedhe garuu jedhe akka juuntonni xinfanyoochi tokko jedhanitti jedhe warra Amaaraa baana beeki juuntonni tokko warra yaada dhiphoodhaa akka jedhanitti yoo ka deemnu taate walloon qaama Oromootii jedhe gosoota walloo lakkaa'ee warra Iluu warra Baabboo warra Jaajuu jedheeti yoo maqaa walloo gosoota walloo kana lakkaa'ee warri kunniin akkamitti qaama biroo ta'uu danda'anii kuni Oromoodhaa jedhe seenaanis qaama Oromootii jedhe kanarratti kan inni amma akka malee jechuudha qalbii Oromoodhaa waswaasa naqee inumaayyuu namoonni hedduun lakkii oppodiyoon gara yookiin ammoo bilisiginnaan Oromoodhaa gara Oromoo as deebitee jirti duraanuu Tigraay cabsuudhaaf jaratti fayyadaman malee warri jedhullee ni jira jechuudha warri kaan ammoo oppodiyoon munaafiqa ni beeytumi warri musliimaa ni beeytu munaafiqa jechuun nama gartee yoo abduu dhufe abduu fakkaatu nama borii yeroo si bira dhufe si fakkaatu nama yeroo san bira dhaqe san fakkaatu kan eenyummaan isaa ammoo kan bira warra saniif siyaasaaf kana godhani warra jedhullee ni jiru jechuudha. Aktivistoonni Oromoodhaa ammoo maal jechaa jiru oppodiyoo wanni waan kana gooteef jedhan waa sadii afur lafa kaa'anii jiran bilisiginnaan Oromiyaadhaa wanni waan kana gooteef dura tokkoffaa ajandaadhaan lola Tigraayitti deemame kanarratti jechuudha lola kana xumurree Maqalee qabanne jedhanii addunyaa fi biyya keessallee haasaa jira waan ta'eef lolli ammoo jabaatee itti fufee jira ajandaa lola kanaa irraanfachiisanii nama ajandaa kanaan nama uumuudhaaf jedhan jechuudha. Inni biraa ammoo abiyyimatu ajandaa kanatti kenne deeggarsa Oromoo biraa guutuutti dhabee jira 190 jechuu ni danda'ama warra bitamee fi warra gartee miseensaa fi kana laaninaa uummata hawaasa keessaa 190 dhabee jira waan ta'eef haga tokko deeggarsa
Oromoo keessa waan miira Oromoodhaa tuqu kana kaasee deeggarsa Oromoo barbaaduudhaa fi achi booda ammoo waan ofii barbaadan ijaaruu danda'a waan ta'eef ajandaa kana abiyyitutti kennee warri jedhamu illee jira. Yaada aktivistoota isin himutti jira beekii. Inni biraa inni sadaffaadha ammoo filannoo godhuu deemna jedhanii jiran. Filannoo gimbootii dhufu kana goona. Filannoo kanarratti dirqama uummata haga tokko tuttuinee hohoinee waan isaan jaalatan dura qabnee akka gartee farda yookiin ammoo loon tokko maal godhan waan inni nyaatu wahii waan inni fedhu wahii jala qabaniiti yeroo qaluu deemanillee beeki yeroo inni nyaata sanii gore qalanii haala saniin sossobee uummata miira keessa naqee fakkeessaa filannoodha uummata hojjechisiisuu deema. Jarri kuni gara Oromoodhaas deebi'anii bara Amaaraan akkana waliin jechuutti jiranii taayyeen Amaara akkana jedhee arrabsee Amaarri taayyeedhaan akkana jettee ajandaa beetanii ajandaa jechuudha akkuma kan naannoo Tigraay irraanfachiisuu jedhan kanaallee ajandaa uumuudhaani uf deeggarsiisuu waan jedhamu uumuu barbaadu. Inni biraa immoo maal inni ajjeechaa fi maalii Oromiyaa keessatti itti fufee jira. Nama mana hidhaatii baasanii ajjeesuun nama hidhuun guutumatti waan biltsiginnaa hin deeggarre balleessuu isa jedhu mormituu paartii mormituutiin wal qabatee abbaa torbee balleessina waan jedhu itti fufee jira. Keessattuu Wallagga keessa niitoorkii balleessanii waa hedduutu deemaa jira. Isa kana ajandaa kana nama cufsiisanii akka namni gartee waa'ee kana haasa'u taayeen akkas jedhee kana jedhame gaafa durii beeki waa'een federaalizimii ni jira dhugaan hojiirra nu haa oolu yookiin ammoo federalizimii mirgi nuuf haa kabajamu kan jedhu tureemi amma ammoo bar federalizimii gurraan dhagahuu nu dheebuu ture baramma dheebuu ta'e warra keessattuu warra akka Oromoo Sumaalee warra federalizimii jaalatuu fi gurrumattuu dhagahuu nama haguma amma taayee fi addisuun jedhan kanayyuu gurratti dhagahuu nu dheebuu guddoo ta'e waan ta'eef kanaan ajandaa namaa baasuudha warri jedhan illee ni jiru jechuudha. Garuu anamma fakkeenyaa fi akka kiyyatti jechuudha. Taayyeen ammoo maaliif jedhe kun amma yaada kiyya. Taayyeen waan kana wanni jedhee fi dhugaas sobas jechuu hin dandeenyu jechuudha. Akkuma areefuu ka aktivistoota seenii jeessanii oppodiyoo yeroo dheeraa gaafatii beelli fi kanallee munaafiqa turte jechuudha. Kaan fakkaattee san fakkaattee kana fakkaattee jidduu kanatti homa ammoo ajajni gubbaatti kenname hojjechuudhaan jechuudha. Fakkeenyaa fi federaalizimii gaafa durii kan maqaa ture gaafatii beelli fi sanis maqaadhaa beeki. Federalizimiin diigamaa ture. Baramma federalizimiin diigamee naannoon Tigraay amma daaraa ta'uu waa'ee mootummaa federaalaatiin dhawamuun kun homatii beelli ufiitii eegalte beeki gaafa dura haa akkanatti humnaan dhahullee baattu malee sistamaan ufii ijaarattee keessa seentee Oromiyaa keessa guruftee waan feete godhaa abbaa barbaadde qabdaa abbaa barbaadde achi keessatti ajjeesaa karaa gubbatti abbaa barbaadde ammoo qabeenya barbaadde saamaa Oromiyaa keessa Sumaalee keessa Dabuub keessa Amaara keessa bakka cufaa keessa gulufaa turtee jechuudha. Akkanatti humnaan seenteetiin daakuu baattulla jechuudha. Amma fakkeenyaaf sila akka mootummaa federaalaa amma Tigraay godha kanatti beek sirrii jechuu kiyyaamti beekuun sirrii miti. Naannoo tokko keessa seenee mootummaa federaalaa akkanatti diiguun kun gonkuma sirrii miti jechuudha. Garuu TPLF hujima isii argatte jechuun ni dandahama akkuma gartee namichi hattuudha jedhe yansan jechuudha. Hattichatu harree hatee galee saahiba isaa ka waliin hate manatti dhiiseetiin ammoo mana bahee magaalaa geeffatee harree gurguruuf jedheeti yeroo inni magaalaa geeffatu jalaa hatame ammallee harreen jechuudha. Hattichuma jalaa hatamee galee jechuudha. Yeroo galee hattichi isaa ka manatti hafe gaafatee harree kee meeqa gurgurtee jennaani harree meeqatti gurgurtee ka waliin hande jennaaniin waan nattiin deebisee jedheen waan nanni hatee mire waan nattiin deebisee jedhe amma waan nama san argatte jechuudha. TPLF illeen ufiif federaala keessa guluftee duraan federalizimii ufii jette ka maqaa sanuu diigaa turte ufii amma abbaa federaalaa jetteeti uf dhaadaa turte jechuudha. Garuu haala sanii federalizimii diigaa turte san caala dachaa meeqaan itti tahee jechuudha. Abiyyi isaanirraa baree isaan caala barate waan ta'eef waa'ee diktaatarummaadha diiga jechuudha isaan keessa seene. Kanaafuu federalizimii gaafuu duriirraa diigamaa ture jechuudha. Amma kanaafuu maal ajandaati wanne kana isiniin jedhee fi waa'ee federalizimii ka dheebuu namatti tahe kana gurra namaa naqu durii beeki gaafa federalizimiidha daangaan kiyya seeraannaaf haa sararamu fakkeenyaaf daangaan finfinneedha sararamee finfinneen bakka itti dhaabbattu haa godhamu gaafa Hasan Alii irraa jedhamaa ture beeki wanni kun daangaan finfinneedha haa sararamu akkasuma daangaan Oromiyaa fi Finfinnee jidduutti haa sararamu. Oromoon daangaan isaa karaa Sumaaleetiin asa karaa hundaanuu seeraan sararamee haa beekamu ufiin of bulchuun dhugaa sun nu haa taamu jedhamaati kan ture jechuudha duraan. Amma sun hundi lafa kaa'amee daangaan Finfinnee sararamu maalii miti hadaamaan maal ta'uu deemti ka jedhu shakkiidha. Maaliif jennaan Itoophiyaan takkattiin akka Abiyyi jedhus yoo ijaaramte hadaamaa keessatti na amane namni achi keessa filame namni hadaamaa bulchu nama biraati amma filannoon haa ta'amu osoo jedhame Oromoon magaalaa keessa hin jiru hadaamaa keessa kan jiru sabaa fi sablammiin achi keessa jiru hundi isaa walitti ijaaramee tokko ta'ee warri itti galle kuni galtee jedhee akka nu miineef harkaa fudhana jedhanii ijaaramaniiti akka isaan filaman shakkiin qabu jechuudha. Sila waan akkana dubbachuun sirrii miti asirratti isaantu fudhata isiniin jechuu barbaadeeti. Durii hoo hadaamaan homa fedhee ta'e Oromoo fi Oromiyaa jala jirti nama Oromootu bulchaa jechuudha. Gubbaallee gad erganiif gubbaallee haa gad erganiif nama Oromoo gad erganiif yookiin ammoo nama afaan Oromoo beeku kan Oromiyaa keessa dhalate gad erganiif ilaalcha Oromootiin bulcha haga tokko jechuudha. Amma ammoo
osoo san hin taane maalinni osoo amma akka Itoophiyaa takkatti jedhamu kanatti jechuudha namoonni hadaamaa keessatti galanii jiran sabaa fi sablammii yoo walitti qabame Oromoo irra hedduudha tokkoffaa ijaaramee jira achi keessatti akkamiin akka nama cabsanni beeka nama galtee waan ta'eef jechuudha inni biraa ammoo maalinni warra sabaa sablammii diidam soddoma achi keessa jiru kun hundi walitti tokko tahee warra itti galle kana harkaa fudhachuu qabna irratti tokkoomuu danda'a jechuudha kanaafuu kanatu deemuutti jira waan ta'eef amma waa'een federaalizmiitu baay'ee tokko hawwii ta'ee jira jechuudha. Walumaa galatti waan taayeen kana jedheef kun dhugaadha kun soba jechuu miti jechuudha. Ulaagaan nuti ittiin beekuu dandeenyu waan federaalizmii mul'isuun as bahuudha. Maalinni fakkeenyaaf seeratti fakkeenyaaf hatta lakkoofsi uummataatu hin geggeeffamne lakkoofsi uummataa geggeeffamu daangaan Oromiyaadhaa sararamu akkuma dura jedhamne san jechuudha. Namoonni dura amma warri ahdaawii akkaataa Itoophiyaa biyyitti deemuu kanatti amanu akkamiin biyyi takka takka keessa daangaan jiraata jedhanii beekamu. Daangaan ni jira Ameerikaa keessa fakkeenyaaf daangaa biyyaa ka guutu USA osoo taane daangaan isteetaatu jira fakkeenyaaf isteeta naannoon Finfinneen daangaa isii qabaachuu qabdi magaalaan daangaa isii hin qabne jirtu addunyaa sanarra jechuudha hundi isiitu gartee daangaan isii sararamee Oromiyaan daangaan isii beekamee achi booda gartee namuu ufiin uf bulchuu mirga dimokiraasii dhugaatiin ufiin uf bulchuu ufii filatee ka gubbaraa gadheeran kan osoo hin taane wantoonni akkanaa kunniin godhamuudha ka waa'ee federaalizmiidhaan mul'isan kunniin jechuudha yoo gaafa kunniin duuba mul'ate ammallee hidhamtoota siyaasaa hiikuu inni ijoon maaliin hidhamtoota siyaasaa hiikuu dararaan itti jiramu kan Oromiyaa keessaa dhaabbatuudha. Walumaa gala kun hundi dhaabbatee gara gartee uummataatti as deebi'an ahlan wasaalan Oromoon dhiifama isinii godhuu danda'a jechuudha Oromoon gara laafessa waan ta'eef jechuudha kana alatti ammoo maqaan haasawuni homa takkallee fudhatama hin qabu jechuudha akkaataan ijaarumsa biltsiginnaa hoo Oromiyaa fi Amaarri walloruun dandeetti biltsiginnaan ijaarumsi isii fakkeenyaa fi gaafa durii jechuudha biltsiginnaani gaafa durii oppodiyoon fi baadin TPLF warra dabuu jechuudha ijaarumsi isaanii haa dimokiraasiin keessa jiraachuu baatu malee ijaarumsi isaanii bareeda ture jechuudha maaliif naannoon Oromiyaallee kophatti naannoon gartee Amaaraallee kophatti ufii uf bulchuu kophatti oguu jiru biyyuma tokko ta'anii federalizimii ta'anii ufii uf bulchuu ni qabu jechuudha haa dimokiraasiileen dhabamee TPLF keessa seentu malee amma ammoo sunuu hin jiru biltsiginnaan walitti baqee tokko tahee jira jechuudha biltsiginnaan ka jiru maalinni dameedha ቅርንጫፊ የቹ ሄጃ ብልጽግና ቅርንጫፊ ኦሮሚያ ብልጽግና ቅርንጫፊ አማራ ቅርንጫፊ ሶማሌ ቅርንጫፊ ቤኒሻንጉል ጋምቤላ ላይ የቹ ካንጅሩ ብልጽግና ዱበ ቅርንጫፊ የሮሲን እንጀሩ ቅርንጫፊ ናካሚ አኩማ ባንኪን ፈከና ፊ ባንኪን ኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንኪ ተሄቲ ደሜሳ shantam jahatam qaba jechuudha biltsiginnaalis akkasii jechuudha dameen biltsiginnaa kana walii gala waan isin ajaa'ibsiisu kan hogganu nama fakkeenyaa fi baadin keessaa bahe nalfe andoalam nalfe moo akkas maqaa isaa dhiifama maqaa isaan beeku walii gala hogganaan biltsiginnaa akka fakkeenyaaf biyyi sun dhaaban turte durii akka hogganaa dhaabaa jedhan san jechuudha amma kan biltsiginnaa hogganu itti aanan abiyyi kan walii galaadha warra baadin warra Itoophiyaa takkatti ijaaruu barbaaduu fi isa karaa jechuudha biltsiginnaa Oromiyaa keessa Amaaraa Sumaalee keessaallee gingilchanii nama isaaniif hin taane fakkeenyaaf amma akka amma gartee walda darbatan kan osoo hin taane nama isaaniif hin taane gingilchanii abbaa barbaadan keessaa darbuu danda'u jechuudha abbaa barbaadan muuduu danda'u isa kana jechuudha kan kana godhuu danda'u san qofaa miti abiyyi mataan isaa fakkeenyaaf akka gaafa isa agarree as baheeti lammaa boodaan akka gaafa agarree isa as baheeti ilaalchi inni qabu ideoloojiin inni qabu maalinni ilaalcha ahdaawiti jechuudha takka federalizimii irratti agarreen beeynu abiyyin takka agartee waan ani abalu shanyiinti akkana jee isaaf dhaadu argina namoonni dura amma shanyuu marratti xiyyeeffatanii tarii abiyyi Oromoodha Oromoo waan ta'eef deeggara abiyyi Oromoo miti warra jettanii jira akkasii miti abiyyi Oromoodha ginni Oromoo jedhetti Oromoodha jechuudha abbaa isaallee agarree jirra haga inni abbaan kiyya kana jedhetti abbaan isaa sani Oromoodha amma shanyeerratti hin xiyyeeffatina inni bira ammoo warri gartee Oromoo ta'eef deeggara warra jettan ammoo shanyuu marratti hin xiyyeeffatina yeroo hedduu bakki dogongoree nuti jirru waa'ee bulchiinsa addunyaa akkaataa itti jirtuu fi waa'ee gartee sirnaa kana waan nuun galanii fi malee namni tokko kamiyyuu jechuudha fakkeenyaaf amma Baqqalaa Garbaa ta'u Jawar ta'u as bahee ilaalcha akka biyyi kana qaba taanaan ilaalcha nafxanyaa qaba ahdaawii qaba Itoophiyaa takkatti itti amana warra Itoophiyaa saba tokkotti mul'iftu leellisu jechuudha jedhama jechuudha abbaa barbaade haa ta'u fakkeenyaaf yeroo hedduu bira kakaasee isin dubbachaan wanni Obama gurraachaa fi Biden walitti fira godhee Trump fi Biden adii warra wal fakkaatu walitti diina godhee ilaalcha shanyummaa miti jechuudha kanaafu yoo gartee Daniel Kibret kan abiyyin duuba jiru kuni as bahee federalizimii dhugaatiin as bahee ahlan wasaalan simachuu qabnaa jechuudha eenyuun caala abiyyi Oromoo kana caala maaliif federalizimiitti amanna federalizimii jaalannaa mire warra federalizimii jaalatuuf hin baana beeki warri ahdaawii jaalatu Daniel Kibret caala abiyyi kan Oromoo kun yoo Itoophiyaa isaan fedhan san qabatee as bahee simatuu qabanii jechuudha garuu biyya keenyatti waan akkasiin baramne shan jiratti xiyyeeffatan fakkeenyaaf Amaara yoo jedhame Itoophiyaawiin Oromoo yoo ta'e ammoo zaranyaadha yookiin ammoo galteedha haala akka isantu deemaa jechuudha nuti ammoo gara keenyaani
abiyyiin oromummaa irraa fuudhuu hin qabdanii jechuudha. Garuu inni hoo abadan ana ka gaafa isa argeeti waa'ee federaalizimii jedhamu irratti argee hin beeku jechuudha. Kan jedhama turellee akkin gartee waa'ee federaalizimii kanaan abiyyitti qeeqamaa jiruu fi oromoo biratti eeggarsa dhabeelleen kanumaa jechuudha. Abiyyi Itoophiyaa takkattiidha kan inni irratti xiyyeeffatuu fi ilaalchi isaa kana jechuudha. Namni ilaalchaan kan madaalamu abduun ilaalchaan malee kan madaalamu saba isaatiin miti jechuudha. Sabummaan bakka itti si madaaluu qaba malee waa'ee bulchiinsa ideoloojii kanaan miti jechuudha. Ammallee yeroo guddaa abiyyi maa irratti xiyyeeffata waa'ee aangoo isaa irraa qofatti xiyyeeffata jechuudha. Akkaataa aangoon isaa itti hin tuqamne qofa irratti xiyyeeffata. Amaarri maal jedhee oromoo maal jedheen haajaa isaatii miti. Amaarri badeen haajaa isaatii miti. Amma namoonni gariin oromoo firrifatu amaaraa firrifata. Akkasii miti. Oromoon badee amaarri badeen haajaa isaatii miti. Inni aangoo isaa qofa irratti jechuudha kan inni xiyyeeffatu. Abbaan barbaade yoo haa badu, abbaan barbaade haa du'u, abbaan barbaade haa jiraatu nugusummaa isaa irratti jechuudha kan inni xiyyeeffatu. Yeroo hedduu mootummoonni diktaatarri warri biyya bulchu akkasuma jechuudha. Fira isaatu maan taane ilma isaa maan taane jechuudha. Nugusummaa isaa irratti jechuudha kan isaan xiyyeeffatan. Nugusummaa isaa jalaa sarara isaa tuuti taanaaniin qayyii masmarii seentee jirta jechuudha. Akkuma namitti pirezidaantii jette san jechuudha. Yoo ammoo nugusummaa isaa hin tuqin abbaa barbaade haa ta'u wadaajii isaati jechuudhaati. Kanaafuu haala kana osoo hin taane dhugaa jiru duubaan ilaallee waan jiru laalla dhugaa ta'uu fi soba jechuu amma hin dandeenyu jechuudha. Waa'ee taayyeenti jiru. Ani abduudha. Abduu moobaayilaa birraa'e. Hanga viidiyoo biraatti waliin deebinutti nagaan naa tura. Yokiin hojjedhu yokiin baradhu lameen irraa tokko filadhu. Muslukumarraa fagaadhu.